አዲስ አበባ ቦሌ አራብሳ እያለቀሰች ነው። ህዝቡ እንባውን እየተራጨ ያየውን ነገር ማመን ተስኖት ጥግ ጥጉን ይዞ እንባውን እንደ ጎርፍ እያፈሰሰ ነው። ነገሩ እንዲህ ነው። በመዲናችን አዲስ አበባ ቦሌ አራብሳ ብሎክ 51 ዛሬ ረፋድ ላይ አንድ ክስተት ተፈጥሯል። የባንክ ሰራተኞች የሆኑት እናትና አባት ጠዋት ቁርሳቸውን በልተው ልጆቻቸውን ተሰናብተው ሀገር ሰላም ነው ብለው ስራቸውን እየሰሩ ነበር። ታዲያ Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota waleetuube nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa isiniif haa baay'atu hunduma keessanuu xiqqaa guddaa kan biyya keessaa kan biyya alaa hunda keessanuu nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa isiniif haa baay'atu isiniin jechuu jaaladha. Asumarraan illee warroonni maatii koo taatan na jajjabeessitan guddaa galatoomaa ulfaadha isiniin jedha. Warroonni maatii koo hin taane kottaa gara maatii kootitti dabalamaa isiniin jedha. Egaa akka har'a mata duree tokko qabadhee dhufee wanna keessa koo na gubee fi baay'ee tokko natti dhaga'amee gaafii ciccimoo natti ta'edha kan qabadhee gara keessan dhufe jechuudha. Yookaan wanti anattis gaafii ta'e kun isinittis akka gaafii ta'us na abdiin qaba jechuudha. Wanti kun akkamti ta'uu qaba kan jedhu jechuudha. Taateewwan yeroo ammaa kana keessatti argaa jirruu fi haala biyyi keenya ittiin adeemaa jiru torbee kana keessa waan hedduu nama dhukkubuu fi dhukkubii gurguddaatu biyya keenya Oromiyaa keessa jira jechuudha. Maaliif warroonni miidiyaa gurguddaa qabdan haala taateewwan yeroo ammaa kana keessa jirru maaliif cadhiftu maaliif zimjettu siniin jechuun jaaladha. Sababbiin isaallee uummanni keenya sabni keenya Wallaggaa yeroo dhumatu yeroo qabeenya isaanii gubatu yeroo qabeenya isaaniitirraa buqqa'an maaliif cadhiftu maaliif zimjettu maaliif ganda keessa gandaan wal qooddanii cadhistu moo akkam jechuun anaaf gaafidha jechuudha. Maaliif sagalee hin taane uummata keessaniif maaliif sagalee hin taane saba keessaniif maaliif sagalee hin taane foon keessaniif maaliif sagalee hin taane nama keessaniif isiniin jechuu jaaladha. Wallagga jechuun Arsii jechuudha. Arsii jechuun Wallagga jechuudha. Wallagga jechuun murtoo daa'imman ajjeefama irratti darbee erga keessa keenya gubdee daa'imman keenya ajjeeftee isheenis ajjeefamuu qabdii teessee nyaachuu hin qabdu adda baaba'iitti baatee ajjeefamtee foon isheellee gubachuu qaba. Akaakayyuun koo fi akkoon koo humni isaanii dullooma waan ta'eef humni kan qabu hundumtuu manatti isaan dhiisee baqatee humni faannoo garuu achitti dhaqee obboleettiin abbaa koo immoo lukti ishee cabee achii deemuu yookiis mana fincaanii dhaquu hin dandeessu achitti hiree du'aa eeggataa jirti. Daa'imman xixiqqoo humni isaanii yookiis immoo deemuu hin dandeenye immoo humni faannoo hidhatee ka'ee haree bishaanitti naqee eeggataa jira. Hanga ammaatti daa'imman hanganatu du'ee hanganatu immoo jira wanti jedhee beekamu tokkollee hin jiru. Warroonni beekamtii gurguddoo qabna jedhan waa'ee uummata Wallaggaa nuun galchuun sagalee ta'a maaloo hedduu tokko waan nama gaddisiisudha jechuudha. Waan baay'ee namatti dhaga'amudha. Dhugaa waan baay'ee namatti dhaga'amudha. Maal bara akkamii keessa jirra? Baratu bara abaarramaadha moo namatu nama abaarramaadha? Maaloo yaa Rabbii kiyya, maaloo yaa Waaqa keenya, maaloo biyya keenya nuuf yaadadhu, maaloo saba keenya nuuf yaadadhu. Asumarraan illee yaa obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf haalli samoona kana keessa jirru hedduu waan nama gaddisiisudha jechuudha. Taateewwan guyyaa sadiin boodas ta'anillee fi magaalaa Finfinnee Boolee Arraabbii keessatti daa'imman lama hojjettuu manaa keessaa takka huutee takka qaltee akka odeeffannoon adeemaa jirutti jechuudha. Baay'ee tokko waan namatti dhaga'amuu fi waan keessa namaatitti gaafii ciccimoo ta'udha. Mee hojjettuun tun akkamti daa'imman kana uffatatti jijjiirtee nyaata nyaachistee dhixxee kunuunsitee deebitee akkamti billaadhaan daa'ima kana qalti? Kuni anaaf gaafidha. Maaliif jennaan
natu mana daa'imaa jira jechuudha. Natu daa'ima kunuunsaa jira jechuudha. Daa'imman kunuunsu kana akkamitti billaa fuudhee akkamitti albee fuudhee albeedhaan daa'ima kana gorra'uu danda'a. Kuni anaaf gaafii cimaadha jechuudha. Harka maaltu daa'ima kana qala jechuudha. Dhugaa hedduu tokko ani gaafii ciccimoo kan natti ta'anidha jechuudha. Wanti kuni dhugaa haalli yeroo ammaa hedduu tokko kan nama keessa namaatitti dhaga'amudha. Maaliif seerri biyya keenya seerri haarofti keessatti ba'uun isaa dirqama ta'uu qaba jechuudha. Warroonni miidiyaa gurguddaa qabdan maaloo sagalee ta'a. Kan lubbuu baase lubbuu yaabuu akka biyya Arabaa kanatti jechuudha. Biyya Arabaa biyyoonni gurguddatan amma kabajaa wajjin jiraatu. Maaliif jennaan lubbuu baafnan inni isin jiraatu lubbuun isaa waan ba'uuf jechuudha. Kanaaf biyya keenyatti illee dirqama seerri kun ba'uu qaba jechuudha. Kan lubbuu baase lubbuun isaallee ba'uu, kan cabse cabuu, kan balleesse balleessuu, kan hate harka muruu. Bakka seerri kun biyya keenya keessatti ba'uu baannan hedduu biyyi keenya barbadaa jirti jechuudha. Kanaan sagalee ta'a. Uummanni daa'imti kichuun daa'imti lafaa guddattu kennaniif kan nyaattu obaasaniif kan uffattu kan dhudhu uffisan kan uffattu kootu jedhan kan dhuftu kan himatteen baafan kan iyyiteen dubban tunniin yoo albeedhaan qalamtu yoo akka loonitti gorra'amtu kun jireenya maaltu jira? Anaan kiyya boru maaltu na mudata? Ani maalan ta'a boru? Akkaman ta'a boru jettanii yaaddanii jirtu? Maaloo yaa Waaqayyo, maaloo yaa uumaa keenya, maaloo kana dhaga'uu manna hedduu tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Baay'ee tokkoon gaddi keessa kiyyatti dhaga'ame waan baay'ee tokko jechuudha. Daa'imman kichuu, daa'imman nama hoodaa kana arguu manna ofii du'anii baduu wayya jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf daa'ima waggaa 3 daa'ima waggaa 2 albeen qalamte jechuun hedduu keessa namaatitti kan nama raasu jechuudha. Annuti kan akkana ta'an keessi keenya kan akkana ta'e haatiif abbaan akkam ta'u laata? Akkam ta'u laata? Dhala isaanii, ilmoo isaanii ganama nagaadhaan dhungatanii biraa ba'anii guyyaa irratti immoo koottaa reeffa keessa fudhadhaa yoo jedhan mee maal ta'u? Maaltu namatti dhaga'ama? Mee akkamuma ta'u? Maaloo akkam ta'u ni jiraatu moo? Hedduu tokko natti dhaga'ame maaloo aga lubbuu baastu? Aga daa'ima lubbuu baastu? Maaf qabeenya mana keessaa hunda gurtee lixi? Mee viidiyoo kana kan hojjumaan laallu ta'a. እማዬ እግዚአብሔር ያጽናዎት። ሁለት ህፃናት daa'imti kichuun daa'ima xixiqqoos meelaalaa akkuma lillaa daa'ima xixiqqoollee akka sodaachisan daa'imti xiqqishuun tun meelaalaa maaltu namatti dhaga'a? Bara akkamii keessa jirra? Dhugaa gaafii cimaa natti ta'een jechan dhabe. Egaa kan jaalatamtootaaf kabajamtoota keenya waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan baay'ee namatti dhaga'amudha dhugaa. Hedduutti nama gaddisiisa.